Jaawar bar gibiraan ummatan gidirsinaa jechaa jira. Waan duraan dalage Jaawar bar namni dhaabbatee gaafa nuti Abiyyi harkatum gaafa Abiyyi nabiyyi jennee asirra kaayyannee yaanu isin balleeysa namni nuun jee Jaawarii bar. Jaawar arra morme Abiyyi sheeyxaanni nu itti dallanee deemee bar hujii narra badduutti dalayde daanati ati sheeyxaanur rajiim na caaluu jeeti Itoophiyaa keessa darsa maratee bee bar nama sheeyxaanni nurraa gadde gaafa namaan irraa gammadi jettu qaaniidhaami buleessu. Jaawar si dhaga'uu didee yoo si aarse saba keetitti himadhu. Abiyyi na dhagayeeti walitti na raarsa jee Jaawar na dhaga'uu didee Jaawarii fi Abiyyi yoo wal dhabanuu mee wal dhabaa jettee loltaan malee tokkorra gortee tokko dhooytaa borobbi sodaadha. Anna biratti qaaliin saba kiyya. Oromoo ol wanni na qaaliin jirtu yoo Rabbii tokkichaa fi Nabi Muhammad taate malee alayhi salaatu wasalaam. Arra gartee hayyoota saba kanaaf dhaabbatu, hayyoota saba kanaaf sagalee ta'u, hayyoota sheeyxaana dura dhaabbatu kana dura namni dhaabbate. Anaaf sheeyxaana saniif inni tokko na biratti. Jaawar Mahammadiin rashane abbaa gada. Qeeroo kuma shan ficcisiiftee maarre. Boo qeeroon kuma shan taficce bararra qaallicha isin faarsitan kana achi geessitee bar. Mee inni eegachi dhaqe miliyoona 5 ol hin finne. Maal godhe? Eega fixe. Jaawar kum shan fixeeti isaa uchi geesse. Sigale? Mee inni eegachi dhaqe maal godhe? Ati hundaaf qabsooyte akkasi beeynutti. Garuu ammaa boodagaa yoo kan akkanatti itti fuftu taate ati Abiyyi yaada taatii fi Abiyyi si beeynaa jechuudha. Wanni tanafaa wajji gaddeebitee Jaawar hin tuqin. Akka Jaawar kanaa usii qabsaa'ee jarraabanii bara akkana faayettee dhaadachuu qabda. Abiyyi kanaa anaatu qabsaa'echi geessee jettee dhaadachuu qabda. Meemma namni hanna Oromiyaa keessatti meemma ilmaan Oromoo kabiyya tatta'anii silaalamee meekkam jedha. Haati manni irraa diigamte. Kadiir martuun naa qabsaa'u turee tasiin jechuu turte. Haati manni irratti Abiyyi diige. Haati ilmoo Abiyyi duraa ajjeesisiise. Shimallis duraa rashansiise. Mee karrayyuun akkam siin jette irra? Karrayyuun maal siin jetti? Tan abbootii gadaa guutuu duraa rashane namichi kun. Arra bar afaan Oromoo sadarkaa bar mana barnootaa keessaa bahu qulqulleessu jira bar Biraanuu Naggaa kan inni ichi kaate. Waan ol ka'anii waan taa'anii fannisan ol ka'anii fuudhanii jette Oromoon. Sigale. Tushtushee tanaa wajji uggeeti gaddeebitee sigalee Jaawar qeeytu. Yoo nuti baaneen dubbanne eenyu dhugaa dubbata. Akka wanti gandummaan Oromoo diidu Andu'aalam jala horiitee haqa qananii dhooysu barbaaddu kana nuti Khadiir jala horiinee haqa Jaawar dhooysina. Qabsaawaan. Nothing. Sigale. Jaawar Mahammad dalage. Jaawar Mahammadis dalage qaba. Khadiir martuu dalage inni ni dalage qaba. Sigale. Kanuma gaara fanniftaniituma meechi gabbuusaa jettanii waan akkanaa dhaabaa sigale. Osoo oftu har jaartii tanan jaarsa isi geessitaa jee jannamichi. Isin ozoon oftan leenca keenya jettanii sigale. Walin nama naytan nama meeqa garaan madaa'u jira sigale. Kabajaa isaa qabuuf jaalala isaa qabuuf jaalala nuu qabuuf caljuu jira sigale. Abiyyi deeggaruu mataan isiitu Oromoon horiidarii jettee inni buqqisee gubbaa horee deemu jiru tun sirri godhu jira jechuudha bar. Isa deeggaruun bar duuti Oromiyaa keessa deemtu sirri jechuudha bar. Isa deeggaruun gibiraan Oromoon gidirfamuun sirriidha jechuu bar. Abiyyi deeggaruun mataan isiitu tanaa bar. Hajimaa keenya karra cufee Harargee miskiinumse Jaawar Mahammadi.
خارج سياسة خيسايا سجاور محمدي خفنو إجاري أنك جيجيغل لولو قبدنجي جاور محمدي خدر دوا هغا أما خدران جاور برتا در دوا بلچتو سن هنگا ساب يعني بر بلچنسي سي إچي شني لفي خنهون دا مصطفى بلچا نما غافي تكتي سنون دي بسن سيگل وان oromoon keessa jirtu bineensi gaaraa keessa jiru gibira harargetti as deemu jiru mee gargaaraaga gibira harargetti ma abiyyi ati faarsitu asoofu jiru sigale gaafas gaa isini gargaara warra si duuba taa'ee isin ergu kana gargaara gaafas piipillee nurran beeytan hundasii keessa isin caalaa beeyna deero saniifu waan isin amma gandummaa fi maarreen ooftan kana abadan oromoon dhaga'uun qabdu wanni kun gartee waajjira sheeyxaanticharraa kenname abbaan fedhe jaawar arrabsee dhiisee ati dalagaa ta'e uffan nuti dalagaa teenya uffan nuti gandummaa sin qabnu tanaaf akkatti haddoo keenya gabbaane si jaalannaa si kabanya dhaabbu jechuun jirra jechuudha. Tanaafin annama gandummaan deemuun fedhuu beeka. Annama gandummaan Oromoo idduu deemu. Nama gosummaan Oromoo idduu deemu abaddan diinni kiyya guddaan san. Namni gariin rakkoon teenya guddoon keessattuu qabsaa'ota keenya idduu jirtu. Yoo hoogganaa tokko wajji wal lola qabaatan yoo hoogganaan tokko rakkoo irraa qabaatan qabsoo sabaa san hunda dhiisanii faallaa isaa dirqama dhaabbachuu qabanii jiru. Anaa wajji yoo lola qabaatte karaan jaawar sirrii sii taanaan dhimma kiyyaa fi keenuu lamaan idduudha malee wanni dubbii as idduu naqaan jirtu. Wanni naafi si idduudha anumaa fi si idduu dhukkee walirraa kaasee fixata malee wanni dubbii saba geessaniif hin jirtu. Sigale. Ana ammaasiis wanni hubachuu qabda yeroo hunda. Wanni hubachuu qabda. Khadiir sirrirran jiruu jechaa miti. Khadiir abiyyi faarsuuf mirga qaba halkanii guyyaa asi kaayyatee deemuuf. Wala abiyyi wala yaadataa Junaydii kan inni biyya jijjiirajuu hunda isaanii asin naqatee deemuuf mirga guutuu qaba. An mirga isaa dura dhaabbachaa jiru. Garuu ati artii keenyaa maal nuu yaaddeen jechaa jira. Gaafiin gaafachaa jira. Warri jaawar deeggaruus kiyya si beeka. Kakaan deeggaruus kiyya si beeka. Ati kanama hundaati. Lakki an keeysanii miti kanuma abiyyiitii fi kagartee warra kaaniiti yoo jette mirga keetii. Sigale. Nutis gaa garallee sirraa kutachuu dadhabnu. Sigale. Garallee sirraa kutachuu dadhabnu. Obsineetuma si geggeessinaa jechuudha. Si geggeessa piiphiikeessa. Kaddoo keenyaa. Oreensi waraanini si geggeessa jenneetuma wallee si baafnee si geggeessinaa jechuudha. Deemee soofar. Wanni namni kun hundi akka sirra loluuf waan ka Oromoo taateef waan qabsaawaa dhugaa haqaa taateef garuu abiyyi jala gallaa wallaahi qabsaawaa haqaan taatu. Wallaahi billaahi. Rabbiin si khaqan arra Oromoon akka keessa jirtu rabbi ummata biyyaatii fi rabbi tokkicha qofaa beeka. Arra namni bakkatti ol deebi'ee itti galuu dhabee jira. Arra namni bakkatti dhalee guddisu yaa rabbi maaliifin dhala? Tagaraa jirtu yaa rabbi eeysattiin dhala jeen namni maraachuu jira. Dardarri tokkicha qabu gurguratee biyyarraa yaa'aa jira. Sigale. Namni gibiraan maraataa jira. Buusii milishaatiin maraataa jira. Sigale. Buusii waraanaatiin maraataa jira. Sigale. Wallahi yoo kana deeggarte rabbiin tokkichinuu ragaa sirrabba. Haadha hiyyeessaa ta rabbi malee umaan qabne san.
تبرين قبل سن دولار بتمتنين كان قبل سن ربي توكيشكو فقبدو سن تهار هذا هررجيتن كلا بكا دبا ميقا دابني مما هررجي قد دولا خيلان بكا ميقا جرجا دنگقو متنا هرما يرى خاتي دردواسين وف كلا ميقا تمالا خفلت جامي گند خيلان رو دابني سيقل سيقل كلا نور دابني وكانوا قدوا جراني جاجو أبو خنا ديقرون ربي نقول ملك أما سنو يقرتي والله نمني ربي صدات نمني ربي توكيشتي أمان سيقل نمني أمة سنيفين سقليت هجو أين يو أمة الرقودامتي أبان فين جاور أمة سر قدامتي خدير أمة سر قدامتي أبي أمة سر قدامتي أمة سنير نمني سقليته نمني خن سر جرا نمني جو هاي